Shirra jirtu hordoftoota fi maatiiwwan YouTube chaanaalii Ethiopian Student Service kun yaa galateeffannaa gargaarsaa fi jajjabina isin YouTube chaanaalii keenyaaf kennitan irraa kan ka'e YouTube chaanaaliin keenya subscribe 5,000 galee jira. Kun hundumti isaayyuu immoo jajjabinaa fi nuukee dhaabbachuu keessan irraa kan ka'e waan ta'eef guddaa galatoomaa isin jaallannaa. Ammas jajjabinni keessanii fi gargaarsi keessan na bira addaan cituu hin qabu jecha gammachuu guyyaa har'aa ilaalchisee badhaasa lama qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maal jedhaa amma isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Isa dura warreen maatii YouTube chaanaalii kanaa hin taane mallattoo subscribe asirraa jirtu kan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii keenyaa ta'aa. Mallattoo laayikis dhuguudhaan nu waliin turaa isiniin jedhaa. Share gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisuuf hin dagatinaa. Gaaffichi kun maal jedhaa kunooti. Osoo boor har'a ta'ee eengad bakka duwwaa ture. Deebii gaaffii kanaa komentii irratti deebii sirrii yoo barreessitan badhaafamaa qarshii abbaa birrii 100 ta'uu ni dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan keessumattuu barattoonni irratti hirmaatanii fi deebii isaa argachuu danda'u jedhanii yaadu immoo isa lammaffaa kanadha. Innis maal jedhaa? Barattuu cimtuu fi kaayyoo qabdu yuunivarsiitii seentee digirii fudhattee bakka duwwaa gattee galti jedha. Deebii gaaffii kana komentii irratti deebii sirrii yoo barreessitan kallattiidhumaan badhaafamaa qarshii abbaa birrii 100 ta'uu ni dandeessu jechuudhaan irratti hirmaadhaa. Deebii sirrii barreessaa isiniin jecha jajjabinaa fi yaadannoo kennaa turtanii guddaa galatoomaa isin jaallannaa. Ammallee jajjabeessuu hin dagatinaa. Gara fuulduraatti qophiiwwan barbaachisoo wantoota barattoonni irraa baratan informationii garaagaraa barannoota wajjin wal ilaalchisuudhaan qabatee isiniif hin dhufaa. Turtii na waliin turtaniifis guddaa galatoomaa isiniin jaalladhaa. Osoo hin xumuriin dura warreen na hin beekneef an barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa Dipaartimentii Sooftiweer Injineringii bal'inaa caalaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Wallagga Bahaa Aanaa Gubbisayyoo jedhamtu keessattidha. Maarree warreen hin beekne wal baraa nagaan laaturaa isiniin jaalladhaa. Oolmaa gaarii qabaadhaa.